faayidaa fi miidhaan ni qabu haala nuti itti fayyadamnu keessatti rakkooleen turan maaltu nu qunname jechuudhaan fakkeenyota adda addaa fudhatanii kaasan jira waan baay'eetti dabaluun ulfaata. Haa ta'uti ani aktiivizimiin kun yookaan immoo rogeessummaan kun seen duubee masaayyuu yoo ilaallu otoo miidiyaaleen hawaasaa hin dhufin durayyuu biyyoota addunyaa garaa keessatti keessumaa biyyoota Awurooppaa keessatti yeroo guddina industirii hojjettoonni mirga isaanii kabachiisuudhaaf wantoota garaa akka isaan fayyadamaa turan biyyoota Afrikaa garaa keessatti sochiin akka kanaa akka ture seenaan isaanii keessumaayyuu otoo miidiyaaleen hawaasaa kun guddinni teekinooloojii akkaataan namoonni ittiin wal qunnaman hammuma dhufe dabalaa dhufe malee gaazexaatti magaaziin yookaan barruuwwan garaatti namoonni rakkoo hawaasummaa dhiittaa mirga dhala namaa sochii dinagdee dhiibbaa hojjettoota wajjii wal qabatu keessumaayyuu industiriin guddina biyyoota Ameerikaa fa'aa keessatti yeroo dabale waan kanaatiif itti fayyadamaa turanii jedha dudduubeen seenaa isaayyuu. Haa ta'uti isa dhiyeenyaa asitti garuu hammuma guddinni teekinooloojii dabale miidiyaaleen hawaasaa haala hariiroo akka isheen kaaste kana hariiroo namoonni walitti dhufan biyyoota adda addaa keessatti as ta'anii Ameerikaa ta'anii Chaayinaa ta'anii immoo biyyoota Indiyaa garaa yookaan immoo baay'ee adda addaatti namni salphaatti akka walitti dhufu hariiroo fi jabeeffatu daldala adda addaattiin guddatu taasiseeraaniin. Sochii miidiyaalee hawaasaa irra guddoodhaan immoo feesbuukii kanarratti yeroo dhiyoodhaas isa turre guddoodhaan guddata hammisaa dabalaa dhufe waanta ta'eef xiyyeeffannoo argatee jira fakkaata biyya keenya keessatti keessumaayyuu Afrikaa kibbaa keessatti natti fakkaata dargaggoonni ittiin sochii siyaasa biyya isaanii gaggeessanii booda ammoo Liibiyaatti erga fonqolchii dargaggootumaatiin erganne raawwatee booda sun namoonni yeroo baay'ee haalatti wal argan waan dhabaa turanii fi miidiyaaleen hawaasaa salphaatti akka isaan gurmaan akka isaan yaada isaanii ibsatan isaan taasiseeraanii. Biyya keenya keessattis waan laayyoo miti bu'aa guddaa irraa arganneeraan keessumaayyuu jijjiirama siyaasa biyya kana keessatti gahee guddaa kan qabu miidiyaalee hawaasaati keessaayyuu feesbuukiin yeroo qabsoo Oromoo dhiibbaalee uummata Oromoo irra qaqqabaa ture qabeenya Oromoo irra qaqqabaa ture isaan kana yeroo Oromoon miidiyaa ittiin addunyaatti waa'ee rakkoosaa himatu dhabaa turetti kan akka miidiyaa hawaasaadhaa Oromoodhaaf fayyade hin jiru faayidaa guddaa nu buuseeraaniin waan ammas yoo ilaallu faayidaalee garaa akka ammas lasiin kaasa turtan sochii hawaasummaa keessatti namoonni yoo rakkatan ittiin deeggaruun akkasumas immoo yeroo beelli kun eengadda rakkoon boorana ture otoo miidiyaaleen hawaasaa dafanii hin qaqqabne ta'eeti miidiyaaleen elektirooniksii baay'een isaanii iddoo san dafanii qaqqabanii sochii kana dafanii akka mootummaan irratti hojjetu kakaasuu keessatti faayidaa guddaadha kan inni qabuun. Haa ta'u kun waan gaarii jirudha waanta ta'eef hagas mara nama yaaddeessu kun akkaataa kamiitiin galtee ta'ee itti jabaannee waan kana ittiin hojjennaadha. Faallaasaan amma kan yaaddootaa dhufe dhiibbaa akkamii qabaadha. Biyyoota addunyaa akka amma jennu kana keessatti mootummaattiin kuffisaniiru garuu ittiin mootummaa dhaabuu dadhabanii. Wal fakkaata biyya keenya keessattis hamma waan nuti arginu tokko akkam waan nuti qabnu maalidha konseptiin keenya maalidha. Yeroo wanta ta'e waan nuti qabnu maal biyya yoo biyyi sun dhabamte itti aanee maaltu dhufa tariitii carraawwan hedduu qabnaani carraa nuti miidiyaalee hawaasaa hin qabnu taateen tokko ganda baadiyyaa tokko iddootti miidiyaan hin qaqqabne yookiin immoo iddootti namni tokko dafee bira hin geenye bira ga'uu danda'a yoo ani itti gaafatummaan namni tokko saba garaa irraati wal dhabee akkaataan ittiin namni sun ajjeefame yookaan immoo ittiin miidhame hamaa ta'uu danda'a waan sana carraa argadhee qofaaf suura kaasee yoo nama maxxansate itti gaafatummaa yoo natti dhagahamu ta'e baakfiidiin maalla fakkeenyaaf miidiyaaleen kanneen amma miidiyaalee maxxansaa kanneen mootummaadhaanis bulan haa ta'u miidiyaaleen dhuunfaa kan elektirooniksii warra akka televezyiinii reediyoo maal jennu amma tokko itti gaafatamummaadhaan waan yaadanii fi wantoota akkasii hawaasa miidhan jedhaman yookaan immoo sammuu xiinsammuu ijoollee yookaan dargaggootaa miidhan jedhan akka barbaadan gabaasuurraati of qusatu. Maaf of qusatu waan jedhu yaaduu qabnaaniin yeroo kan tariitii rakkoo sana achi damnee himuudhaaf nuta yoo ta'e immoo duuba isaa maal fida laata yookaan immoo dhiibbaan nuti fiduu danda'u maal jennee meeqan keenyatu yaadaadha dhiibbaaleen baay'een achirraatii dhufa waanta ta'eef isa sanarratti maal keessa jirraa kan jedhu kan biraatiin waan inni nu miidha jiru dura Oromoo public figures namoota hayyoota adda addaatu siyaasa Oromoo keessatti gahee karaa miidiyaalee hawaasaa taphataa jiran har'a hin jiran baay'een isaanii maaliif tokko hedduun keenya Oromoodhaa aadaa qabna seenaa qabna duudhaa qabna jenna wal kabajuu sana cabsee jiraniin
namni guddaan xiqqaan kabaju xiqqaan guddaan kabaju wantoonni nuti arginu baay'ee saalfachiisaa yeroo inni ta'etu jiraaniin sun aadaa keenya hammuma aadaa keenya uffata keenya eenyummaa keenya addunyaatti ittiin beeksisne ittiinis wal balleessuuf daangaa dabarre yeroo nuti dabarrutu jiraaniin. Kanarratti otoo keessumaayyuu hedduun keenya iddoo sanatti yoo itti gaafatummaa natti dhaga'ee wantoota ani ilaalu jibba nama dhuunfaaf yookaan immoo jaalala nama dhuunfaaf ibsachuurra darbee wanta ani ilaalu duubdoo yookaan immoo duubii isaa miidhaa maalii qaba jennee yaadurratti hir'inni jira wanta ta'eef sana yoo fooyyessuu baanne ammas keessumaayyuu uummanni Oromoodhaa tokkummaa isaa bahaa amma dhihaa amma kabbaa giddu galeessa jennee waan nuti har'a arginu baay'een isaa kan dhufe sababa miidiyaalee hawaasaatiin namoonni adda addaan akka isaan jabatan akka tokkummaa ofii jabeeffatan godhan faallaa kana ammoo yoo karaa hin taane itti fayyadamna taane waan calaqqeewwan xiqqoo tokko amma ayyuu arginu garaagarummaa hedduu bal'isuu danda'ani. Kanaaf waan kana irratti keessumaayyuu itti gaafatamummaa fudhannee hojjechuutu yookaan immoo namni miidiyaa hawaasaatti fayyadama jedhu waan godhu keessatti waan tokkummaa hawaasaa waan biyya ani ittiin jiraadhee qabsaa'uuf yoo diigamte iddoodhaa fiduun qabuuni. Kanaaf isa yaaduu irratti nu hafa waan ta'eef sana ilaaluu qabna natti fakkaatan. Gamkaaniin mootummaan yoo hir'ina argisiise kiraa safsaabdummaa saaxiluudhaaf yoo itti fayyadamna taane akkasumas immoo iddoo garaagaraatti sirna bulchiinsaa yeroo inni badu itti fayyadamnoo taane akkasumas immoo akkuma sochiiwwan iddoo adda addaatti fayyadamu dinagdeedhaaf akka amma argaa jirru ijoolleen shamarran Oromoon baay'een hojiiwwan piroomooshinii adda addaa itti fayyadamaa jiruuni. Kanaaf waan sanatti yoo fayyadamaa deemnu ta'e jijjiirama fiduu dandeenya. Dhumarratti dargaggeessa tokko biyya Giinii natti fakkaata maqaa san dagadhe dargaggeessi kuni ganda baadiyaa yookaan immoo magaalaa xiqqoo jiraatu keessatti wal dhabdee guddaa ture namni karaa manaa bahee juuzii daldala tureeniin karaa manaa bahee namuu itti waan nyaatu dhabeeniin dargaggeessi kun miidiyaalee hawaasaatti fayyadamee maangoo manatti geessuu jalqabe. Amma haala kanaatiin magaalaa sana keessaa darbee magaalaa guddoo keessatti yeroo manni lamni cufameyyuu yeroo manni namni ofitti balbala cufatee taa'u yeroon daldalee bifa sanaatiin amma biyyoota Afrikaa hedduu fi Ameerikaatti illee ekspoortii gochuu jalqabeeraani. Kanaaf karaama barree qofa karaama kaleessa ittiin argine qofaatiin deemna yoo taane nu balleessa wanta ta'eef carraawwan gaggaarii jiran itti fayyadamuu hin dandeenyu ganama sanaatti yoo jijjiirate miidiyaalee hawaasaatiin gara guddina dinagdee hawaasummaa jabaa siyaasa fooyya'insa qabu jijjiirama bu'uuraa yookaan hunda galeessa ta'e ittiin fiduu dandeenya waan jedhuun qaba ulfaadha.